Ati ma fakkeenyaaf nasraa teenya sirra namni maraattuu ni jira gaafitti akhiraati. Ani shayxaana muuziqaa naan jette. Shamsa muuziqaa kamuddu qullaa baasee mataa banaa gasiqee dhirin je. An muuziqaa namni baasee raggista kaaraka ol qabee dhiise. This is okay funny no. Keessa if guddisee namatti keessa. Eenyutti qeesiyan? Ani eenyutti qeesiyan? No. Ani fi sadarkaati yan gadin buufne malee namatti qeesine baran. Sadarkaati kabaja qabaafara. Malee sadarkaati ati guddaa malee ati wallala muuziqaatii fi wallala haasawaa qofa malee wanni ati nu fayyadee sin jirtu. Laalummaa kana dhiisi Hamza. Eenyutti qeesi. Hunda bara kabaja si caalaa qabaafi siin ji'a la abbaa fedhe. Namoota jajjabaa Oromoo qabdu. Kun jiru. Inti gaafa gara miidiyaa dhufne shukuumamuu fi micciiramuu hin dhufne ibgarsiisuufis hin dhufne nuti ilaala. Akka lubbuutti dhufne lubbuu namaarratti dhufne gara miidiyaatti. Siigalee akka kiyyaatti gaafni nani dhufe miidiyaarra gaafni nani dhufe akka kiyyaatti gaafa sabni kiyya hidhamaa jiru du'aa jiru ajjeefamaa jiru kaniin dhufan. Siigalee. Saba kami darah baaf tere, saba kami darah berarti tidak te juarilen biya bakate biya beraja mal gotam mesrile. Agefod akka gobana akka gobana dace tinatna sain akka nama Oromo tinatya. Wah gafi akka atiraga fatte side bisa akka atiraga fatte side si biti juaru darah te kharara gore mal gotam. Agefod akka nama miro Oromo kabutina nati dubadu ad ka family dik am gero sira kayan ko fi adere fenga na meti juru wisha wani ram fadde sete. Wah. Agefod sitini ma wani na sinjua fakenga video muzika ati putte niti Facebook te dufne kida rabat ne basu bane arta barbat wanka dandeiti tenya kana ma Oromo tokkotti gones jirra ammas ganas goduf tenya le godat le jirra sigale kana jecha gaxantummaa fayyadamte akka qeerroo tokkotti yookaan akka nama adi qeerroo bira kuttee jirta. Amala xiyyaratti fursaa namaan kan waan afaan kee irratti hin deebisaa si deebise malee akkasin fayyadamne. Ani immoo bakka kanatti Hamzaanii dhageera. Jawaaritti dammarame jettee maaliif gara qabsootti deemta? Ani si hin irratti malee kana dubbata. Bakka sanirratti yaani fakkeenyaaf ammaati bakka kana maal fayyadamte beektaa? Akkaan ani angaafan gara miidiyaa dhufu bakka ana argaadhaaf hudduma micciiree gaawaan hin dhufe gooteeti ati immoo uummata Oromooti yabdu takka taatee waan dhufte goote achirratti waan si deebuu qabu si deebise yaani. Hojii sani ati gaafa afaanii waan hin taane fayyadamte ani immoo chuma mismaara gaafii keetii wal fakkaatu. Hojii kee beekta kanaaf bira buute abbaatee. Wala keessaan gootan wala gubbaan gootan qabsoon qabsuma amma biitirra jirtu tana. Qabsoon ammas keessaan gootanii gubbaan gootanii yaa shiitatti cirattanii gootanii wanni isin fiddan takkallee hin jirtu ilaarra. Hada kalaam Hamza. Aakhir dunya. Ati wushaadha bakka wushaa agartee miti wallahi si miti warri sirra gurguddaa akkana taa'ee quba gura haatee iyyellee imimmaan buusellee never waata kan finne ilaarra. Dadhabee firaa dhiisee as garagalee galgala kunoo hajaat shamarree godhaa abbaa feete gaafata. هذا كلام كبير. قافة وشان خشلة بينك كيف يقول لك أبصر تدجتني. مرك أجائبان كبا. قالوا نرى ودينا ويتوكون كبا. وقالنا بيوستي مفيد. أتي والله لا دام أنت كمال بيت أتي والله لا دام أني سمون سر قد دام ملك أماني متي. سمون سأله ومني ما تأتي همزة ما لك الدبت لا والله لما دواكن أبر نمني نما أبو دقيقة كده عشان راتور بسين والله لا دقيقة نمي نسرة مي بوان أتفايد دم تلار ركون تيتنا أتم ما فكيني في أوسو أكبيك آتيك أبدون يا هذا بريدا ويك أباتي يونا أتميديا خنا السرير تفايد دم تسرير قدو وين تتعدل نمن كبجوك أبون تكيسا إف قدسي نمن تكيسا أنا تكيسان No. Ati fi sadarkaati yan gadin buufne malee namatti qeesine baran. Sadarkaati mau kabaja kabaafara. Malee sadarkaati ati guddaa malee ati wallala muuziqaatii fi wallala haasawaa qofa malee wanni ati nu fayyadee sin jirtu. La lamma kabaja siin naa dhabela. La lamma kabaja jis. This is okay. Ati ma fakkeenyaaf nasraa teenya sirra namni maraattuu ni jira. Gaafitti akhiraati. Ani shayxaana muuziqaa naan jette. Shamsa muuziqaa kamuddu qullaa baasee mataa banaa gasiqee dhirin je. Muuziqaa namni baasee raggista kaaraka ol qabee dhiise. This is okay funny no.
Gara muuziqaatii dhuftee natti bu'an hangaafa natti bu'an likkii taasii malaasiin jira. Bareechuu itti tolchee akkanuma diimaan kunis dura taa'ee sitti haasa'u miira aarii tokko malee miira maalii tokko malee kabaja. Ani abbaa fedhee kabaja. Hooggantoota siyaasaa halaafatan irra jiran gurguddaa nuti qabnu kanaaf lapheen xiyyaa haa cabtu ammallee wilillee kabaja guddaa qaba. Laakiin ammaan siin jee beektaa ani immoo kabajaan ani fi qabu abbaa fedhee ol caala. Rasuula keenya alayhi salaatu wassalaami gaditti abbaa fedhee an niin caala jeetiin murtee ifi kanneen. San keessa maal si galcheeti? Hamza yoo filatee arraan tara dhufee uffata gurraacha kana warra uffate maaliif uffata gurraacha uffataa jechaa jirta bareekaan isaa maayii irratti ziizi okay maal barbaachisa kun? Waan an filadhe naa deeggaruu dandeessa ati amma dheengadda ustaaz ibsaan jaaladhee jettee miidiyaa kana gubbaa quub tokko dhaabu jirta. Nuti hawaasni tokko hundi keenya maal jenne ijoollee siqee jira malee waan isiin filattee wajjin nuti okay jennee siqee balle laala. Ati yaada kee bilisa gootee nasraa teenya yaada namaa dhiibatta. Arra Hamzaan gabbee abbaa fedhee addunyaa kanarra caala wajjin maaltuutu Hamzaa ati xiqqaadhaati maarree si geesse. Yeroo baay'ee wanni ati fayyadamtu an obboleessi kee dhugaa sitti hima marsaa dabrellee gaaf tokko nasraa teenya gabbahii hawaasa kana ati afran qallootii galatoomaa jette hawaasa keenya kana guutuu gabbahii bakka dhiifama gaafadhu siin jennaan na diddeeti maayii naannooytee dhuftee hawaasa hunda dhiifama gaafatte. An obboleessi kee dhugaa sitti himaa waan ati filatte namni sii filata ati immoo namaa filachuu hin qabdu amala keetirra yeroo baay'ee. Ammas waan godhaa jirtu laala yaa qasbal taragaaggayi ijoollee wajjin wajjin ijoollee haatee si wajjin wajjin bakka sii gaa dhimmi kee suuta waan as jalaan godhamuu jira waan as gubbaan godhamuu jira piraayiveetii fi hunda addaan baafadhu qasbal jiitanakii waan daleetu mirga namaa buutee namni mirga qabu si fayyadama. Kun dhugaa jirtu sitti maal? Anamma jechoota lama si fayyadame. Sirra namni muuziqaadhaaf gabbee maraatiin jiru. Maaliifin siin jee? Seetoo sheexana muuziqaatii maarree naan jette. Laal namatti hin bu'in duraan dursitee lafa addunyaa kanarratti. Akka fakkeenyaaf amalli ani qabu an uumama kiyyaatu harargee waan ta'eef dura namatti hin bu'u. Gaafa namni dafee na bu'e dafeetiin warra deebisaatti naqa. Isuma dhugaa sitti maal? Amma dhalaalee teenya taara argitan baalagee dhaabar maraattu dhaabar maalii jaan naman tooytu munoo takka jira lama takka teeti kana jerjertee ta dura afaan nama tooytu namni dura nama tokke maal argata deebisaa san caaluun fidaaf jee namni fidee gixximsi godhe bakka sanatti qomu dhiiqeessidee jetta gaarii waan namni mudhii keessa dhawu waan namni mataa keessa dhawu hin fayyadamin jalqaba kaatee. Fakkeenyaaf allafaa qeeree fun tan akkuma liibii tana seeneen nasraantu maraata nasraantu maalidha baalageedha maal jee yoo si fayyadame ati maal goota gabbaatee liseentee deebisaaf jettee hasan caalu fayyadamta jalqaba yoo namatu qallaa. Sigalee namni tokko akkaataa itti fayyadamuu danda'u dirqama qabaachuu qaba. Amma ati nasraa ta'e gaafii waata qofa siidhaama. Ati nama kabajamaa Oromoo qabdu nama diin Islaamarra kabajamaa nuti qabnu jaalladhee jette. Waan itti akhiraa obboleessi kee siidhaamu akkuma gaafa amma dura waan an siin diddee boodarratti dhufte. Laa waan sanarra maal siidhaame sanarra sii gola babeettaa? Eega nama kanaa kana nama kabaja qabu mul'ata qabu kana jaalatte nama maqaan isaa bakka hin taane hundatti yoo siin kaasan amma itti gammaduu hin danda'u. Amma Ustaaz Ibsaan jaartii nasraa komantii jaartii Ustaaz Ibsaa maarree yoo ijoolleen jettee komantii ta'e jalatti maalii jalatti bakka hundatti Ustaaz Ibsaa maqaa yaaman Ustaaz Ibsaan ittiin gammadu. Maaliif siin jee beektaa? An obboleessi kee waa dhugaata akkasitti hima. Jaalattee jibbitee si dura waa argee qaba ammaas. An obboleessi kee dhaamsa siidhaama. Eega maqaa Ustaaz Ibsaa dhooyte.
abadan ni haahuma gabbaate waan hin taane hin fayyadamin. Jecha itti namni deebisaa sii deebisu hin fayyadamin. Ammaas waan namni irratti nama ati jaalatte kana amma maqaa dhahee nama san miira keessa galchu yookaan nama san gara qalbiin isaa xiqqishoo dukkanootu keessa galchu hin fayyadamin. Hin fayyadamin. Waan akkasii irraa suuta deema. Anuma fakkeenyaaf yoo ati wanni kun bakka sii gee wallaahi hedduu takka sii gammada. Maaliif yoo namni maqaan taane fayyadame gaarii miti. Dhiisi yeroodhaaf. Amma fayyadamtee gaarii miti. Amma ati hinaaffaattaa miti. Maaliif si hinaafame minna siraate? Mi maalitti? Yaa bareeddu teenye maalitti? Waan hin taane hin fayyadaminii. Waan namni sababa keetiin nama bakka sii galagaas keessa yoo namatti qosammuu qabu taate sii galee sababa kanaa wal qabsiisii dhiisi miidiyaa yeroodhaaf. Waa takka siin godhu. Wallahi waan gubadhu qabu yaa Nasraateenyaan. An dhugaa jirtu sitti ati waa takka quban qabdu miidiyaa kana gubbaadhaa ziiz jettee goflaa bantee kacceeta. Waa takka quban qabdu nama gabira gatteessee miira namaan hubattu. An kasii dhaamu jiru. Yoo namni si gorse hinaaffa seeta yookaan maalii seeta. Akkasii miti. An kasiin jechu jiru suuta. Suuta jiidha. Suuta. Ammas isatti akhiraa akkasii dhaamu. Nama kabajamaa nama jabaa maqaa tuuyixee eega tuuyixee atillee badi miidiyaarraa. Arraa miti yeroo ganaa ji'a 3-4 matuma gala miidiyaarraa dhabame waan namni jala dhufee qoosaa si godhee qoosaa sababa kee qoosaa nama jajjabaa tuttuqu kana irraa fagaadhu. Irraa fagaadhu. Dubbii turaa dookaa dubbii takka turaa fixaa yookaan takka du'aa fixa jira. Ta turre fixuu jira ta duuti fixuu jira. Irraa fagaadhu dhugaa sitti maal. Wallahi jaalattee jibbitee. Wallahi Nasra yoo ati guyyaa tokko Hamzaan akkuma dheengadda dubbii gaafa aslii arrabsite san miidiyaa irra baate guyyaa tokko akkuma dheengadda dubbii tiyya Nasra jalqaba liibii ta'e dura ol seenee Nasra waan kana sirriin goone siin jennaan na dibdee dhuftee eegana waan san hunda dhuftee deebitee hawaasallee dhiifama gaafattee as deebite ammallee an obboleessi kee jalqaba dubbii tana waa sitti maal wallahi jaalattee jibbitee yoo Hamzaan guyyaa san maal naan jettee jechuudha qabiina taa'e wallahi wabillahi kakandee sitti maal suuta ji'ii miidiyaa irraa qasti ati wanni gaafa namni waa sitti wallaalummaa si fakkaata waa sirraa harka sitti malmi namaa wallahi ana osoo si dura waa arku baadde waan ati kabbata jitu kan hunda osoo arku baadde wallahi guyyaa tokko aliif siyaratti hin katabu guyyaa tokko wallahi Nasraa jaalattee jibbite an dhugaa sitti qas ji'ii suutuma gorsi obboleessaa hagalu gorsa obbolummaa sii kanneen sababa keetiini nama kabajaa qabu nama jajjabaa akka ijoolleen amma maqaan dhooyi si galee haganuma gorsa kana caalaa waan sii kannuu qabu.